Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Piroojeektii Paarkii Ispoortii Addee Saffisaa fi qulqullinaan ijaarame eebbisuun tajaajilaaf banaa taasisaniiru. Dr. Abiy Ahmed eebba piroojeektichaa irratti ergaa dabarsaniin Itoophiyaan qormaata carraatti jijjiiruun roga maraan hojiirra jiraachuu ibsaniiru. Hojiileen abdii namatti horan hojjetamaa jiraachuu eeruun nama hubachuu danda'uuf immoo Itoophiyaan hojii dhaloota giddu galeeffateerra jirti jedhani. የሀገር ግንባታ ስራ ሁለት መሰረታዊ ምሰሶዎችን የያዘ መሆን አለበት። hojiin ijaarsa biyyaa kaayyoo murteessaa lama of keessatti qabaachuu qaba. Seenaa kaleessaa kan yaadachiisuu fi boriif ammoo hojiif kan nama qopheessu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yaadannoo injifannoo Adwaa yeroo deemamu gootummaatu irraa baratama. Muuziyeemiiwwan hedduus ilaaluun ni danda'ama. Seenaa kaleessaa kan yaadachiisanidha. Kun qofaan garuu gahaa miti. Boriif dhaloota qopheessuun dirqamadha. Waggaa 8 darban Itoophiyaa keessatti oolmaa daa'immanii 35,000tu ijaarame. Amma xiyyeeffannoon keenya dhaabbilee barnoota olaanoo irratti osoo hin taane oolmaa daa'immanii irratti. Isaan irratti hojjetamnaan biyyi kun abdii qabdi. Mootummaan kan hojjetaa jiru Itoophiyaa dhaloota boriif toltuu fi miidhagduu uumuu kaayyeeffatee ta'uu kan iran Dr. Abiy milkaa'ina kanaaf immoo kutannoo fi gatii kaffaluun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. ኢንቨስት ሳናደርግ ያማረ ጉዳይ መጠበቅ ከንቱ ምኞት ነው። gatii osoo hin kaffaliin waan bareedaa eeguun bu'aansaa hawwii qofaadha. Akka addunyaatti dhaloota maqaa Itoophiyaa waamsisan ilaaluuf hojiin kun barbaachisaadha. Dameewwan ispoortii garagaraatiinis dhaloota gahoomsuuf yaadameetu kan hojiin kun hojjetamaa jiru. Dhalootni asitti leenji'ee akka addunyaatti dorgomuu danda'a jechuudha. Paarkiin kunis paarkiiwwan biyya alaatti ilaallee hawwaa turreedha. Ijaarsisaas ulaagaa baay'ee kan guuttatedha. Dr. Abiy itti dabaluun biyyi kan ijaaramtu damee garagaraatiin yoo hojjetame ta'uu fi seenaa kaleessaa fi har'a walitti dhuun dhaloota kakka'umsa qabu uumuudhaanii jedhan. Carraan kun immoo dhaloota amma jiru kan hirmaachisedhas jedhaniiru. አሁን እያደጉ ያሉ ልጆች ይሄን እያዩ ካደጉ በቅርብ ርቀት ፓርክ ማየት ከቻሉ daa'imman amma guddataa jiran carraawwan akkasii ilaalaa fi argaa yoo guddatan paarkiiwwan biyya namaa jiran ilaalaa inaafuun ni hafa jechuudha. Biyya ofiitti boonuun biyya ofii keessa jiraachuuf fedhii guddaatu uumama. Deemsa kana keessattis Itoophiyaan ni ijaaramti. Dhaloota dorgomaa ta'e horachuuf bakki leenjii murteessaadha kan jedhan Dr. Abiy hojiiwwan daa'imman giddu galeeffatan irratti xiyyeeffannoon hojjechuun agarsiiftuu abdii biyyi qabduuti jedhaniiru. ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰራ ኢትዮጵያ ይለውጥ የሚችል ትውልድ ሞቷል። ያንን ስህተት መድገም የለብንም። ይሁነኝ ብለን አስበን ኢንቨስት አድርገን biyyi kan ijaaramtu damee garaagaraatiin yoo hojjetamedha. Keessumaa seenaa kaleessaa fardaa walitti hidhuun dhaloota keessatti kaka'umsa uumuunidha. Kana jechuun Adwaa fi dhaloota walitti hidhuun daraartuu kaleessaa fi ishee har'aa walitti hidhuunidha. Biyyi kan ijaaramtu Itoophiyaaf hojjechuu fi Itoophiyaa jijjiiruuf dhaloonni tattaafatu du'eera. Nuti dogoggora sana irra deebi'uu hin qabnu. Waan ta'uu qabu itti yaadnee gatii kaffallee daa'imman hojiiwwan ga'oomsuu danda'an irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba. Hojiiwwan kanneen keessaa immoo paarkiin kun isa tokkodha. Piroojeektichi naannowicha irra deebiin kan misoomse yoo ta'u jiraattota daldaltoota bakkichaa irra jiraataa turanis kan yaada keessa galfatedha.